Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii birraa Inspire. Akkuma yeroo kaanii irratti viidiyoo barumsa ajaa'ibaa of keessaa qabuu fi ilaalcha keenya jijjiiruu danda'u tokko qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Kanneen haarawaa taatan subscribe godhaa. Maatiiwwan chaanaalichaa ammoo like fi share godhuu hin dagatinaa. Yaadni keessan na jajjabeessa waan ta'eef koomentii irra naaf kaa'aa. Akkaataan hedduun keenya jireenya keenya itti gaggeessaa jirru dura haanaaf oowwu sanboodan qoraan itti dabalaa nama jiru wal fakkaata. Alawaadaa ibiddi hin jirre keessaa oowwa barbaanna. Bakka qoraan hin jirretti ibidda eeyna. Maaltu kam dursuu akka qabu hin beeknu. Kana beekuu dhabuun keenya immoo wanni yaadne akka galma nuuf hin geenye wanni eegaa turre immoo akka nuuf hin dhugoomne nu godhaa jira. Qoraan gaate ibiddatti dabalu malee oowwa argachuun hin danda'amu. Jireenya keenya kan qabbanaa'es akka deebi'ee oowwu yoo barbaanne qoraan hedduu qopheeffachuu qabna. Irra hedduun keenya garuu waan nurraa eegamu osoo hin godhin jechuunis qoraan bakka jirurraa barbaannee osoo hin fidin manni keenya kan qabbanaa'e akka oowwu barbaanna. Kuni garuu gowwummaa keenya ibsa malee waan biraatii miti. Waan barbaanne argachuuf waan fedhallee haa ta'uuti gatii barbaachisaa ta'e hanga kafalluuti fi wareegama kafaluu qabnu hunda hanga wareegnutti akkuma waan maajikii tokkotti sa'a muraasa keessatti waan argannu yoo nutti fakkaate yeroo keenya bilaashitti fixaa jirra jechuudha. Namni tokko abjuu isaa milkeessee tulluu milkaa'inaa gubbatti gaafa ol ba'u dararaa inni kophaa isaa dabarsee hoggumee qofee akka inni ka'ee fi ibidda meeqan gubatee lubbuun akka hafe namni hubatu hin jiru. Barreessaan Toonii Roobins jedhamu jecha ajaa'ibaa kan dubbate tokko qaba. Namoonni dirree keessatti namoota jidduutti wanni badhaafamaniif zabana dheeraadhaaf kophaa isaanii humna isaanii dhangalaasaa waan turaniif ija. Dhugaa isaati jireenya warra milkaa'anii duuba iccitiin akkam akka jiru waan hin beekneef nuti salphumatti waan argatan nutti fakkaata. Kanaaf dura na milkeessiisan boodan gatii kafalaa ilaalchi jiru wanni nu hagoogeef. Akkuma nama gowwaa dura haanaaf oowwu sanboodan qoraan itti dabalaa jiruuti. Dursinee mallattoo wayii takka barbaaduun waan argachuu barbaadnu saniif wareegama yookiin gatii kafaluu qabnu akka hin beekne nu godha. Fakkeenyaaf akka intala maatii bareedaa naa kanniiti haadha manaa gaariin hin ta'a jettuutii fi gowwitti osoo qoraan ibiddatti hin da'iin akka manni oowwuuf barbaadduti. Silaa kan dursuu qabu heerumtee haadha manaa gaarii ta'uudha ture. Yoo akkas hin ta'in maatii bareedaa ishiin hawwitu fiduun biddeena abjuuti. Barataa cimaa na godhiiti sanboodan jabaadhee qo'adhaa barataan ja'us akkasuma. Qoraan qo'annaa osoo ibidda barumsatti hin dabalin oowwa barumsaa barbaade jechuudha. Meeqa keenyattuu yaa rabbi hiriyaa gaarii naa kenni sanboodan nama gaarii ta'a jee kadhata. Meeqa keenyattuu gaafan jaartii gaarii fuudhe yookiin jaarsa gaarii heerume kabajaan jireenya sirrii jiraadhaa jee umrii isaatiin taphataa jira. Silaa kan dursuu qabu of kabajnee jireenya sirrii san jiraachuudha ture. Sanbooda nama gaarii fuudhus ta'ee heerumuun salphaadha. Yeroo mara wantoota biraa jijjiiruu dura of jijjiirutu dursaa beeke. Hundi keenya osoo hin beekin ilaalcha akkasii qabanneeti imalaa jirra. Jireenyi lafaa kun akka akkaawuntii baankiiti. Waan duraan ittiin galchin irraa baasuuf yoo yaalle waan hin danda'amne qofa osoo hin taane ofiif illee rakkoo hamtuu keessa of galchaa jirra jechuudha. Jireenya keenya keessatti wanni nuti argannu waanuma dursinee kafalleedha. Qarshii 100 akkaawuntii keenya irratti galchinee qarshii 1000 yoo akkaawuntii irraa baasuuf yaalle sammuun keenya sirriitti dalagaa jiraachuu isaa qorachuu nu barbaachisa. Ilaalchi kun jireenya keenyaafis kan hojjetu waan ta'eef waan hin kennin fudhachuudhaaf kan yaallu yoo ta'e bu'aan isaa aaraa fi mufachuudha ta'a. Wanni hundi gatii mataa isaa qaba. Akka meeshaa shaqaxatti wanni jireenyaaf nu barbaachisan hundi gatii mataa isaanii kan nu gaafatan qaban. Garaagarummaan isaa kan kafallu maallaqaan ta'uu dhabuu isaa qofa. Gatii jireenya bareedaa jiraachuudhaaf kafalamuu qabu hunda osoo hin kafalin jiruu bareedduu yoo jiraachuu barbaanne akkuma nama gowwaa qoraan osoo ibiddatti dabalin ibidda qaqqaammachuu barbaadu san ta'a. Osoo uumaan dubbisin qorumsa qabxii bareedaadhaan dabruuf yoo hawwine ofuma sossobaa jirra. Hojii bareedaa qabannee mindaa wayyaa argachuudhaaf dandeettii fi beekumsa osoo hin qabaatin irra utaallee dabruun xumurri isaa qofaatidha. Araada yookiin haraaraa garagaraa ofirraa dhaabuudhaaf gatii barbaachisu osoo hin kafalle guyyuma tokkoon irraa qulqullaa'uuf yaaduun dogongora. Walumaa galatti jireenya kana keessatti gatii barbaachisu osoo hin kafalle waan tokkoon illee milkaa'uun hin yaadamu. Jireenya jiraachuudhaaf hawwinu jiraachuudhaaf jalqaba gatiin kafaluu qabnu maal akka ta'e addaan baafnee beekudha. Gatii sana osoo hin kafalin abdii qullaadhaan wanni hundi ofumaan akka sirraa'u eeguun immoo yeroo keenya bilaashitti fixaa jiraachuu yoo taate malee bu'aan nuti argannu tokkolleen hin jiru. Yeroo mara wanni jabeessinee ofitti himuu qabnu wanni fudhannu hundi waanuma kennine. Jireenya keenya kana keessatti wanni nuti eeggachuu qabnu jalqaba baankii jireenyaa keenya keessaa qabaachuu isaa beekuu qabna. Yoo ol kaayyatan ol kaanii fuudhan jaa Oromoon. Baankii jireenya keenyaa keessaa wanni gaariin nuti ol kaayyanne yoo hin jiraanne jireenya kun maaliif akkasitti natti hammaate jennee hiraaruufillee hamilee hin qabnu. Laffaatii fi hojiin nuti jabaannee kuufanne yoo hin jiraanne akkamitti wanni yaade galmanaaf ga'uu dhabe jechuullee hin dandeenyu. Akkuman dura isiniin jee wanni hundi gatii qaba. Gatii kafaluu qabnu osoo hin kafalin waan hawwine keenya godhachuu hin dandeenyu. Waan hunda caalaa garuu waan dursuu qabu beekuu qabna. Akkuma ibidda uwwifachuu dura qoraan qabsiisuun dursutti milkaa'uu keenya duras hojjechuutu dursa. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii birraa Inspire kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo kanarraa waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Isin immoo akka jaalattan laayikii keessaniin natti agarsiisa. Yaada viidiyoo kanarratti qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Ba'uu keessaniin dura immoo hiriyoota keessanii fi namoota jaalattaniif sheer godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo haarawaa fi yaada haaraa hanga walitti deebinutti nagayatti naaf tura.